caasaa mootummaa saniin akka barbaadan nama hawwadha sochoosa advantage qaban kun bada advantage qabdan uma mallaqa qabdan caasaa mootummaa harkaa qabdan miidiyaa adda addaa harkaa qabdan we don't expect fair election filannoo wal madaalawaan eeggannu hin barbaannu saajaan qabnu sanirra nuyi ka jennu filannoon nagayaa haa godhamu filannoon nagayaa haa godhamu nulleen hiyyummaa teenyan akaayii qabnu saanii xiqqoo takkatti kooboo xiqqoo takkatti haa dhiyeeffannu isinis birrii naggaatee asii doorsiftanii harka micciirtanii irraa fuutaniif ka araba irraa liqeeffattaniin ka faranjii irraa isinii dhufuun walitti naqadha birrii teessan gootaraa guuttadha ittiin as dhiyaadha rakkoon hin jiru miidiyaa qabdanis nutti duulchisaa maqaa nu balleessaa rakkoon hin jiru waa lamarraa fagaadha tokko humna nageenya fayyadamtanii poolisii waraana fayyadamtanii ummata keenya deeggaraa keenya doorsisuun sun fudhataman qabu lammaffaa seera dayattanii seera jalliftanii jallin ittiin deemtan sirrii miti irraa deebi'a we don't expect fair election we demand free election itti haasennu ummata keenya itti haasennu birriin isaanii tarsiimoo keenya yoo caale caasa mootummaa isaa qaban jaarmaa lallaaftuu nuti qaqqabnu kana yoo caale tokkummaan Itoophiyaa isaan faarsan kuni ummata keenya biratti oromummaa isaa caalee yoo itti urgaa'e isaan haa filatu ummanni garuu waan nu taaneef isaan taane adda beeke imaammata nu dhaggeeffate seenaa teenya kaleessa qorate murteessu yoo maallaqa isaaniitiin caasaa isaaniitiin miidiyaa isaaniitiin olola isaaniitiin caalamnee mo'amne homa mormituu taane itti fufna dimokiraasiin biyya kanatti akka ijaaramuuf barbaanna yoommoo ummanni keenya nu filate mirga mormitii tokko isaanii eeyne isaan dhiisi warra kaleessa ummata keenya fixaa tureeyyuu ka dabarte gundoo taafte guddoo jennee dhiifama goonee fi dhiifne magaleetti isaantu waan hate irratti lolaa jira malee yoo mo'anne mirga isaanii eegnee fi ummata keenya hoggansa isaanii malu lafa keenya ittiin deemaa jirra baay'ee kan hoggaa jennu nama lama sadii argannu miti hoggansa gubbaa hamma gadiititti gandaa hamma federaatitti Oromiyaa miti biyya tana tolchee bulchuu danda'u qabna kan yoo jennu miseensa paartii kaafaa'oo kaabaa'oo yoo akkasii miti jechaa jirru ummanni Oromoo ofiin of bulcha rabshaan kun hundi jeequmsi kun hundi korrapshiniin kun hundi kufaatiin biyyaa salphinni biyyaa ka dhufe nama waa beeku nama waa danda'u nama quuqama sabaa qabu dhiisanit toltullaa ajajamtu garaaf bultu angootti waan ol yaasaniif karoorri nu qabnu nama nutti amanuun sirna mootummaa itti guutuu osoo hin ta'in nama ummatatti amanuu fi ummanni amanu nama beekomsa foorjidii bitatee miti dirii sirnaan qoramee barate nama muuxannoo kijibaa mallaqa kafalee barreessifatuun osoo hin ta'in ragaa dhugaa dhiheeffatu araddarra hamma olitti sanuummoo kafilame ngoona jechuudha gaafas biyyi kun qaanii keessaa bahe Itoophiyaa kan balleesse Oromoo kan balleesse ilmaan shii beekumsa qaban ilmaan shii naatoo qaban ilmaan shii dandeettii qaban moggatti dhiibamaniit baqa mudataniit mana hidhaa ta'aniit warri garaaf bulu warri beekumsa hin qabne warri amanamummaan isaanii warra isaan shuume malee warra isaan dhale warra isaan guddiseef hin ta'intu bakka wal bira dabre kanaaf rakkoon uume kana gaddaa bulaan nu qophiidha